السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota kabajamtoota kiyya qaqqaalii baga rabbiin guyyaa kanaan isin geessaa kanaan isin ga'e kanaaf har'aan tana waanii fi beektu akka isin qabadhee dhufee summaali yoo jettan kan jettan waan oolle kanaaf appilikeeshina tokkoon isin qabadhee dhufe appilikeeshinii maqaan isaallee haa walumaan laallu kanaaf appilikeeshinii wanni inni fayyaduuf maali jechuun keessa uuman oolle yoo inni maayikii sammaa silkii teessanii kana keessa waa seenan takkaa yoo silkiin ta'e bishaan keessa buute akka silkiin ta'e gartee sammaan si kunsirraa hin callifneef waan ati gartee godhutoo qabdu maal gootennaan appilikeeshinii tokko buufataa jechuudha. Appilikeeshinii sana buufachuudhaaf eessattuu isaa pilaastoor seentaa jechuudha. Pilaastoor isin hundi ni beektan jettee yaada. Pilaastoor eega seentee booda aappiin akkanatti see dhufaa jechuudha. Fiikil kiliinik kajoo kana buufattaa. Kana jechuudha appilikeeshinii kana buufattaa. Saniin booda immoo eega sanirratti gadhoofte kanatti gadhoofta. Samboota gadhoofte akkanas see dhufa laal bakka kanatti kajalaa kanarratti see dhufa hanga sadaffaarra naan dhufne sadaffaarratti isin dhufa bakka biraarratti sadaffaarratti isin dhufa. Kanaaf kunoo inni kanaa jechuudha. Kana laa inni. Kana gabbuufattanii jechuudha. Hogga kana gabbuufattee akkanatti irra gadhooyta. Hoggaa irra gadhooyte bakka gartee anaaf oppiin bakka jedhamu kanaan naa dhufeani. Isiniif immoo bakka kanaan naa dhufe jechuudha. Isiniif immoo maaltu isinii dhufa? Bakka kanarratti instaayil bakka jedhamutu isinii dhufa. Instaayilii obsaan eeggattanii instaayil isinii ta'a. Kanaaf hogganiif akkanatti isin dhuytan as dhuytan hogga isin akkanatti dhufe kun akkanatti isinii dhufa jechuudha. Obsaan eeggattan jechuudha. Kanaaf hoggaan akkanatti isinii dhufe yoo akkanatti isinii dhufe maal firraa gootan X gubbaa tana tuytan jechuudha. Hoggaa inni akkanatti isinii dhufe eessa tuytan jennaani as tuytan laa kun laa bakka tana zeeroo tana tuytan jechuudha. Kaan ammaan isin garsiisee zeeroo tana tuytan jechuudha. Hoggaa sana akka kana tuytan irraa isinii deema. Hoggaa sanii egaa akkanatti isinii dhufa jechuudha. Hoggaa inni akkanatti isinii dhufe waa sadeen tana akkanatti isinii fida inni. Sadeen tana akkanatti isinii fida jechuudha. Sadeen tana akkanatti isinii fida laal. Takka tana jechuudha. Akkanatti isinii fida harka kanaa fi volumii tana isinillee isinii fida. Kanallee akkanatti waliin laalla jechuudha. Kanaaf hogga inni akkanatti isinii fide maal godhuu qabdanii kaduraa kanarratti hin kanaaf hoggatti akkanatti itti dhooyte akkana sii ta'a barruu takka mul'isa. Haga inni dhumaan haga inni dhibba ga'u itti dhiifta jechuudha. Kanaaf akkasiin mokortaa yoo kanaan illee siirra dhumuu dide irraa deebitee asiin haga inni dhumuu eeggattaa jechuudha. Kanaaf hogganni kana fide yoo inni saniin gartee si qulqullaa'uu dide kana ta'a jechuudha. Hogga sana ammallee kunillee akkanatti si fida. Achisi haga inni gartee dhumutti itti dhiifta. Akkana dhumaa jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu fayyadamaa silkiin ta'e bishaan sirraa bu'ee takkaa bakka sammaa kana dhukkeen faan guutte ni baasaa jechuudha. Haga dhumaatti akkasitti dhiifta jechuudha. Silkii ta'e lafa keessee haga turuu haga dhumaatti itti dhiifta jechuudha. Yooniif kun gartee ammallee yooniif kanallee gartee milkaa'uu dhabdee ammallee isa tuytaa jennaani kan sadaffaa kana tuytaa kunillee gartee akkanuma kunillee siidhuma girgir jee if keessaa darbaa deemaa jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu fayyadamaa isiniin jaa iddoo galatoomaa sheer laayikii godhuudhaan jabeessaa isiniin jaa iddoo galatoomaa inshaallah.